hojii agiroo indaastirii babal'isuun jireenya qonnaan bulaa fooyyessuuf ta'ee dargaggootaaf carraa hojii babal'isuuf shoora olaanaa akka qabu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhugoomanii jiru. Jilli Dr. Abiy Ahmediin durfamu ijaarsa paarkiiwwan indaastirii magaalaa Bulbulaa fi Shaashamannee hojjetamaa jiru daawwatee jira. Habiib Adam immoo bal'inaan isinitti hima. Jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu paarkiiwwan indaastirii magaalaa Bulbulaaf magaalaa Shaashamanneetti ijaaramaa jiru daawwateera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ijaarsa paarkiiwwan indaastirii Oromiyaa keessatti babal'isuuf hojjetamaa jiru eega daawwatanii booda naannoo Oromiyaa keessatti injifannoo gama siyaasaatiin argamee diinagdeen utubuun dirqama ta'ee argamuu isaatiin hojiilee gama kanaan xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiru keessaa immoo ijaarsi paarkiiwwan indaastirii tokko ta'uu himanii kuniin dargaggoota hojii dhabeeyyii hedduuf carraa hojii uumuuf shoora olaanaa qabaa jedhan. Waggaa darbe yaadatu ta'e economic revolution jenne hojii adda akka naannoo Oromiyaatti jalqabnee turre. Economic revolution gaa yeroo jalqabnu dargaggoon Oromoo amma ol ba'aa jiru kan maqaa isaa qeerroo jennee waamnu kun waggoottan dhufaniif waggaa 20-30-40 har'a kan biyya kana baatee deemu isa. Amma humni namaa akka biyyaatti 65 umriin isaa 29 gadi. Waggaa 10 booddee baay'inni uummataa biyya kanaa gara 116 hin ta'a. Waggaa 20 booddee gara 140 ta'a. Humni namaa gaafa bal'achaa guddachaa deemu humni harki caalaa guddachaa deemu dargaggoodha. Dargaggoon lafa hin qabu. Lafa hin qabu duwwaa osoo hin ta'in barumsa immoo qaba. Exposure qaba, beekumsa qaba. Akkaataatti qabannee hojiitti galchinu ammaan jalqabnee iyyaannu taanaan oolee bulee akka biyyaatti rakkoo guddaa keessa nu galcha. Amma qonnaan bulaa akka biyyaatti qabnu miliyoona 12 caalu. Dargaggoo maal gochuudha qabna jennee akka Oromiyaatti gaafa yaanu falli naannoo kana jijjiiruu kan danda'u agro industiriidha. Agro industirii maaliif barbaanne qonnaan bulaati kaasee amma gabaatti wahidhatee hojjetee jennaan gabaan nama yaaddeessu nyaata waan ta'eef rakkoo tokko malee gabaa argachuu dandeenya biyya keessattis alattis. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin daawwannaa kanarratti argamuun warraaqsa dinagdee Oromoo finiinsuuf mana qonnaa fooyyessuun carraa gabaa qonnaan bulaaf babal'isuun iddoo guddaa kan qabu waan ta'eef kanaaf ammoo paarkiiwwan indaastirii Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiran tarkaanfii jalqabaatii jedhan. Inni guddaan hojiin keenya inni guddaan uummata keenya dinagdeedhaan cimsuutu nurra jiraata. Guddisuun nurra jiraata yoo jennu eessaa jalqabuu qabna akkamitti jalqabuu qabna kan jedhu mallattoon isaa isa kanadha. Lammaffaa uummanni keenya baay'een qonnaan bulaadha. Kan nuti qabnu lafa. Lafti Oromoo harka jira. Dargaggeessi Oromoo hojii malee taa'u garuu beekumsaaf humna qabu baay'eetu jira. Waan ta'eef indaastirii irratti hojjechuun akkuma jirutti ta'e garuu humni guddaan nuti qabnu dinagdee naannoo keenyaa fi uummata keenya geeddaruu danda'u qonna erga jennee tokko ammaan booda sangaan keenya baadiyyaa keessatti qotu tiraaktera ta'uu qabaadha jalqabnee jirra bal'isuudha isa kan nurra jiraatu. Qotuu duwwaan oomishuu duwwaan gahameeti dhimmi gabaa dhimma guddaadha. Gabaatti yoo dhiyeessinus dheedhii dhiyeessuu mataansaa nun guddisu. Prooses godhuun baay'ee barbaachisaadha. Waan ta'eef giddugaloota akka kanaa kana bakka bakkatti amma asitti iddoo 2-3tti jalqabne malee godinaalee Oromiyaa hunda keessatti babal'isnee qonnaan bulaan oomisha qulqulluu gara giddugala kanaatti fida. Giddugalli akkasii kuni tokkoffaa gabaadha. Lammaffaa iddootti samii prooses itti godhamee gara industirii akka Zawaa irratti qopheessaa jirru kanatti kan ergu. Itti gaafatamaan ijaarsa piroojeektii RTC Shaashamannee Injiinar Shamsaddiin Kadir gama isaaniitiin ijaarsi piroojeektii kana yeroo ammaa harka 60 kan ga'e ta'uu himanii ijaarsa ji'a 3 booda guutumaan guutuutti wayitaa xumuramu qonnaan bulaan qisaasama oomishaa keessaa bahee giddu lixummaa dallaala kamiitiinuu ala oomisha isaa iddoo kanatti dhiyeeffatee gurgurachuuf kan isa dandeessisuudha jedhan. Kaayyoon ijaarsa piroojeektii kana lama gurguddaa lama qaba. Tokkoffaa uummata naannoo kana carraa hojii uumuudha. Inni tokkoffaan lammata ammoo ikonoomii uummata Oromoo guddisuudha. Maaliif walaabuun akka walaabuutitti hojjetee bu'aa yoo argate yoo ofii guddate
walaabuun ka uummataa waan ta'eef uummanni Oromoo ni guddata jedhameeti ikoonoomii riivoluushinii keessa jira jechaadha. Jiraattonni magaalaa Shaashamanneef aanaalee godina Arsii Lixaa hojii hojjetamaa jiru daawwatan mootummaan guddina dinagdee Oromoo utubuuf hojiin hojjechaa jiru abdii guddaa kan namatti horu ta'uu himanii isaanis warraaqsa dinagdee Oromoo keessatti gama ummataatiin kan isaan irraa eeggamu baachuuf qophii ta'uu himaniiru. Wanni hojii mul'ummaan isaatu adeemsa mishaa adeemsa gammachuuti ka hujullee marii tokkoon deemee hujaar ka hojjisiisullee akkasiin marii hujaar wanta tokko rakkoon hin jiru gammachuutti qabna. Diinagdeedhaan wal makachuun isaa immoo injifannoo keenya hanga dhumaatitti kan deemsisu ta'a. Injifannoon yoo diinagdeedhaan wal qabate, yoo guddina biyyattiitiin wal qabate, yoo siyaasaa dabalate, yoo jenereeshinii duubaa dhufu wal faanaa simachiisaa deeme waan ta'eef haalli amma keessa jiru ammoo kun karaa hundaanuyyuu waan galata nu qabsiisaati. Gabaasa qindaa'eef Habiib Adam Shaashamannee.